نكني جنة سيامني هار كسيف ركني ويو ويو همين يوم مانكي دانكا دبران كونو أركني ويو ويو يا هوي لولا دركاكي سفولي تولا نترغاي فولي لولا دركاكي سفولي تولا نترغاي فولي لولا يا هوي لولا دركاكي سفولي تولا نترغاي فولي لولا دركاكي سفولي تولا نترغاي فولي لولا Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota YouTube isaak zeenu hundi keessan akkam jirtu fayyaa keessanii egaa warri maatii kan keenyan taane maatii kan kon taane subscribe gochuudhaan maatii kiyyataati warri maatii kiyyataatan immoo YouTube kan koo kana daawwachuudhaan share gochuudhaan like gochuudhaan egaa wanni kiyya karaa daariidha konkolaataawwan adda addaa sagalee dhageessifama naaf kolchaas nin jedha egaa waan nama ajaa'ibu torban kana keessaa waan gurguddaa lama injifannoo gurguddaa lama arganneet jirra inni tokko weellisaa Galaanaa Gaaromsaa sirba kitaaba guutuu ta'u daqiiqaa 5 keessatti baasee warra PPSC egaa qondaaltonni mootummaa hundi jiraatu iyyaa turan jechuudha egaa kanarraa ka'uudhaani guyyaa 3 keessatti guyyaa 3 osoo guutin jechuudha guyyuma 3 keessatti miiliyoona tokko cufeeti jira injifannoo guddaadha kun jechuudha egaa inni kan bira siifan jechuudha injifannoo irratti injifannoo torban kana keessatti siifanis immoo nu boonsiteeti jirti ilmaan oromoo bakka jiranitti cuucaawwan adda addaa todhuma irra jiru injifannoo nu galmeessaati jiru guddaa galatoomaas nin jenna warris Galaanaa Gaaromsaa duukaa dhaabbatanii akka sirbiisa miiliyoona galu torban lama kana keessatti immoo gara miiliyoona 5 akka ni galu abdii qaba jechuudha akka baay'ina keenyaatiin baay'ee kun waan guddatu miti garuu waan hin baramne waan ta'eef torban kana keessa guyyaa 3 sirbii weellisaa tokko weellisaa afaan oromoo tokko kan miiliyoona gale hin jiru jechuudha kun riikardii haaraadha kan biraa oduu gaddaatu iyyuu jira kaasi kaasi kumaara kee uummatarra kaasi kaasi kumaara kee sirratti bar kasi kumara ke ummatarra kasi kumara ke sirratti bare ega weellisaa falmataa kabbadaa baatii muraasa dura qabame hidhamuunsaa hundi kan keenya yuni beekna jechuudha weellisaa falmataa kabbadaa bakka itti hidhame iddeen itti hidhame sana dhabamuun isaa dhagaameeti jira jechuudha kun baay'ee waan nama rifaasisuudha egaa biyyattiin kan keenya mootummaan kun erga dhufee aangoo qabatee weellistoota oromoo kanneen akka Daadhii Galaan kanneen qaaliiwwan Hacaaluu Hundeessaa namoota hedduu isa kaan hidhaa kaan dararaa namoota hedduu torbanuma weellisaa Hacaaluu Hundeessaa wareegametti akkuma beektan jechuudha jaagamaanis kan rukutame jira jechuudha egaa mootummaan kun erga dhufee weellistootaaf isin taane hayyootaaf isin taane aktiivistootaaf isin taane waa hedduun nurra dhaqqabaati jira jechuudha egaa weellisaa falmataa kabbadaa dabalatee namoonni 4 ji'a dura hidhamuun isaanii hundi keenya yuni beekna weellisaa falmataa kabbadaa dabalatee namoonni 4 ji'a dura magaalaa Finfinnee naannoo Abbaadoo jedhamutti poolisii Finfinneetiin qabamaniit waajjira poolisii Yeekkaa kan naannoo Shoolaa jedhamutti hidhamuun jira ni yaadatama jechuudha egaa kana FBirratti sargaa turre erga achi weellisaa falmataa kabbadaa jechuudha erga hidhame yeroo sana sababa hidhamuu weellistoota kana ilaalchisee poolisiin Oromiyaa
dhufee fudhachuu qaba jedhanii maatiitti kan himani jechuudha. Poolisiin Finfinnee poolisii Oromiyaa dhufee fudhachuu qaba jedhaniiti maatii kan isaan deebisanii. Kana sababeeffachuudhaan poolisiin naannoo Oromiyaa Finfinneedha konkolaataadhaan fudhachuudhaan gara kaampii humna addaa bulchiinsa magaalaa Galaanitti dabarsuun ni yaadatama jechuudha. Weellisaa Falmataa Kabbadaa dabalatee warri isaa waliin hidhaman marsaa lamaaf mana murtii Galaanitti dhiyaatanii turani. Yeroo lamaaf mana murtii Galaanitti dhiyaatanii turani garuu ni dhiyaatan malee himanni irratti baname illee hin jiru jechuudha. Weellistoota kanatti ni dhiyaatu himanni irratti baname immoo hin jiru. Egaa kun waan addaati. Egaa baatii kana hunda warroottan arfan kana keessaa weellisaan Falmataa Kabbadaa achi buuteen isaa ni dhabamee jira jechuudha. Kun maatiidhaaf uummata Oromoodhaafis yaaddoo guddaadha. Baay'ee waan ulfaatudha jechuudha. Biyyattiin kun weellistoota qaqqaalii nyaachuudhaan beekamteetti. Egaa weellistoota Oromoon qabdu namoota hedduu nyaataadha kan jiru. Studio. Inni lole dangaran dina kole inni kote tafi adi safare ya san kolle ya konno sa kasare ya san lole ya konno sa kasare ya san kolle ya konno sa kasare ya san lole dina fana nyachubare. Weellisaan Falmataa Kabbadaa sirboottan warraaqsaa hedduudhaan nama beekamuudha jechuudha. Sirboottan isaa hedduudha hundi keenya iyyuu ni beekna. Egaa amma namoota arfan wajjin hidhaman keessaa amma bakka buuteen isaa dhabameeti jira eessatti akka hidhame hin beekamu. Egaa nuti kan keenya guyyumaan guyyaan gadda dhagaa taa'uudha jechuudha. Wanti dhageenya arginu kun amma yoomiitti akka ta'u baay'ee namaaf hin galu jechuudha. Egaa akkuma injifannoo amma ta'e gammachuu wayii qabnu gaddi keenyas dabalataa dhufeeti jira. Seenaa Raggaasaa akkuma beektanuu mucaa kichuu jechuudha. Duddubbaan dhufanii rasaasatti naqanii kaleessa guyyaa kaleessa ajjeesanii hadha awwaalamte jechuudha. Egaa guyyumaan guyyaan gadameessi haadha Oromoo guyyumaan guyyaan imimmaan haadholii Oromoo hayyoolii Oromoo imimmaan maddi isaanii irra yaa'aati jira jechuudha. Amma mootummaan kun asiifachi deddeemee dulana filadhaadhaaf asiifachi fiffiigee piroojeektiiwwan xiqqoo harkaan boboxxee dulana filadhaa gaggeessaati jira. Eenyuun akka filannullee hin beeknu wayyoonni Oromoon filatu mana hidhaa keessa jira. Inni kaan baay'ee nama rakkisa jechuudha. Takka mootummaa kanaan dura seenaa dhageenya malee mootummaa akka kanaas takka arginees hin beeknu. Egaa acuuccaa kana jala turuun kan keenya baay'ee waan danda'amu osoo hin taane osoo tokkummaadhaan kaa'amee falmatame namicha kana aangorraa kaafame malee yoomiyyuu Oromoodhaaf hin hilu jechuudha. Egaa wanni deddeemaa jiru baay'ee waan nama sodaachisuudha. Egaa anis akkuma kanaan dura gidduu kana isinitti himaa jiru sirbi kiyyas bahuudhaaf ka'aati jira. Akka hawwiidhaan na eeggatanu kabajaanis naffeera waan nu daawwattaniif galatoomaa. Nu keenya jennee si amanne harka siif rukunne wayyo wayyo